Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftu har'a mata dureen nuti waliin ilaallu tokko tuqaa sadii hariiroo tuutotaa kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Tokko tuqaa sadii tokko qixa tuutaa fi qixa sirrii tuutaa. Gocha tokko tuqaa sadii yoo ilaallu tuuta aadhaaf maalluu kennee jira. Isaan kana nuu kennee jira. Tuuta baan immoo kana nuu kenneeti jira. Gaaffii aarra jiru maal jedhaa? Miseensonni tuuta A kanneen tuuta B keessatti argamanii ni jiru jedha. Miseensonni tuuta A isaan kun jechuudha. Miseensonni tuuta A kanneen tuuta B keessatti argamanii ni jiru jedha. Eeyyee ni jiru. Eenyu fa'i isaanii? Kunoo isaan kana jechuudha. Tuuta B keessatti kan argaman immoo akkuma argitan kunoo isaan kana 3, 5, 7 asis akkuma argitan asis ni jira jechuudha. Aan isa kamidha? Isaan kanadha. As keessatti ni jira jechuudha. Kanaafuu eeyyeen ni jira jechuudha. Gaaffii lammaffaa baa jechuudha. Baan immoo maal jedhaa? Miseensonni tuuta A kan tuuta B keessatti hin argamne jiru jedha. Adda baasii jedha yoo jiraatan. Miseensonni tuuta A jechuudha. Isaan kam? Isaan kun miseensonni tuuta A. Miseensonni tuuta A kan tuuta B keessatti hin argamne ni jiru jedha. Miseensa tuuta A ta'anii tuuta B keessatti kan hin argamne ni jiru jedha. Hin jiran jechuudha. Hundi isaaniiyyuu tuuta A keessa kan jiran hundi isaaniiyyuu eessa keessas jiru? Tuuta B keessas jiru. Kanaafuu hin jiran jechuudha. Waan hin jirreef wanta adda baafnu hin qabnu jechuudha. Caarra kan jiru immoo maal jedhaa? Miseensonni tuuta A hundi miseensa tuuta B'ti. Maal jedhaa? Miseensonni tuuta A hundi miseensa tuuta B'ti. Inni kuni eeyyee miseensa tuuta B'ti jechuudha. Akkuma argitan miseensonni tuuta A isaan kun 3, 5, 7 isaan kun jechuudha. Hundi isaanii kun miseensa tuuta eenyuuti? Miseensa tuuta B'ti jechuudha. Akkuma argitan 3, 5, 7 as keessas ni jira jechuudha. Daarra kan jiru immoo gaaffiin daarra jiru miseensonni tuuta B hundi miseensa tuuta A'ti jedha. Nu gaafata gaa. Miseensonni tuuta B hundi miseensa tuuta A'ti jedha. Miti jechuudha kun. Akkuma argitan miseensonni tuuta B akkuma argitan asirratti E faa 3, 5, 7. Kanaafuu hundi isaanii miseensa tuuta A'tiire miti. Asirratti E fi faan jira. Isaan kun miseensa tuuta isa kan A ta'uu hin danda'an jechuudha. Kanneen miseensota B ta'anii miseensota A hin taane adda baasii jedha. Eenyudha isaanii? Miseensa tuuta B ta'anii kan A kan hin taane eenyudha? E fi faadha. Miseensa tuuta B ta'anii kan A kan hin taane E fi faadha jechuudha. Een immoo tuuta A moo tuuta B'tu miseensota baay'ee qabaa jedha. Akkuma asirratti argitan B'n tuuta miseensa meeqa qaba? Tuun B jechuudha. Miseensa 5 qaba. Inni kunoo meeqa qaba? 3 qaba miseensa. Kanaafuu isa kamtu caalaa? B'tu caalaa jechuudha. Qixa tuutaa. Qixa tuutaa maal akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. Hubadhu. A fi B'n tuutota yoo ta'anii fi miseensonni tuuta B marti miseensa tuuta A yoo ta'an B'n qixa tuuta A'ti jedhamaa jedha. Maal jedhaa? A fi B'n tuutota. A fi B'n tuutota. Miseensonni tuuta B marti miseensa tuuta A yoo ta'an B'n qixa tuuta A'ti jedhamaa jedha. Maal jedhaa? A fi B'n tuutotadha. A fi B'n tuutota. B'n jechuudha miseensi tuuta B marti isaanii miseensi tuuta B marti isaanii
A keessa jira yoo ta'e, A keessatti argama yoo ta'e maal jennaani? Baadhaan jechuudha. Baan cita tuuta Aati jenna jechuudha. Fakkeenya fudhachuu dandeessu. Asirraa Aadhaan tokko, lama, sadii jettanii A, Baa yoo jettan tuuta Aati kuni, tuuta Baa immoo maal jettuun? Tokko, lama, sadii yoo jettan kana amma maal jettuuni? A fi Baan tuutadha. A fi Baan tuutadha. Miseensonni tuuta Baa marti isaa, miseensonni tuuta Baa yeroo ilaaltan tokko, lama, sadii isaan kun jechuudha miseensa tuuta Baati. Marti isaa kun eessa keessa kan jiru? Tuuta A keessa jira. Akkuma argitan tokko, lama, sadii. Marti isaa tuuta A yoo ta'an jechuudha. Tuuta A keessatti yoo argaman maal jennaani? Baan cita tuuta Aati jennaa jechuudha. Maaliif Baa ishiin kun eessa keessaati kan ishiin baate? As keessaati. A keessaa cittee baate jechuudha. Kanaafuu baan cita tuuta Aati jennaan jechuudha. Kanaafuu egaa mallattoodhaan egaa yeroo ibsinu mallattoo cita tuutaa jechuudha. Mallattoon ishii kanadha jechuudha. Kuni mallattoon ishii kanadha. Kuni caa fakkaatti. Maal gootu? Sana booda immoo jala murtu. Kuni akkasitti. Caa fakkaatti. Caa miti garuu caa fakkaatti. Caa jechuun kuni ishii kanadha. Ishii kana fakkaatti. Bifa caatiin barreeffamti. Sana booda jala murtu. Kun mallattoo maaliiti? Mallattoo cita tuutaati jechuudha. Baan cita tuuta A jechuun tuunni Baa cita tuuta A jechuudha jedha. Tuunni Baa cita tuuta A Aati jechuudha. Kana jechuun ishii kana jechuun jechuudha. Baa jennee mallattoo ishii kana fayyadamnee A yeroo jennu maal jechuudha? Tuunni Baa cita tuuta Aati jechuudha. Kana jechuun baan A keessaa bahee jechuudha. A keessaa citee bahee jechuudha. Achi keessaati kan nuti gadi fuunu jechuudha. Waa'een cita tuutaa ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniin taane immoo koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Bifa isinii galuun illee kana caala viidiyoo kan biroo isiniin hojjedha jechuudha. Fakkeenya arfaffaa yoo ilaallu Aan akka ifa isinii ta'uuf egaa waa'een cita tuutaa jechuudha. Asirratti fakkeenya nuu fudhate. Aan jechuudha. Kana yoo ta'u tuunni isaa Baan immoo kanadha. Kan nuu kennee jiru. Lamaan isaanii amma tuutadha. Aanis tuutadha. Baanis tuutadha. Yoo ta'an baan cita tuuta A ta'a. Maaliif asitti baa ishiin kun jechuudha. Eessa keessaatti kan ishiin baate? As keessaa cittee baate jechuudha. As keessaatti kan ishiin baate. Kanaafuu baan cita tuuta A jenna jechuudha. As keessatti Baa 2, 4tu jira miti tuuta Baa keessa jechuudha. Tuuta Baa keessa. Kanaafuu as keessa Baa 2, 4 eessa keessaa bahe jechuudha? A keessaa citee bahee jechuudha. Baan. Kanaafuu baan cita tuuta A ta'aa jechuudha. Miseensonni tuuta Baa hundi tuuta A keessatti argamanii waan ta'eef tuutni Baa cita tuutaa Aati. Akkuma dura isiniin jedhe tuunni Baa marti isaanii tuuta A keessatti argamu taanaan baadhaan maal jennaan jechuudha. Tuunni Baa cita tuuta Aati jechuudha. A keessaati kan inni bahee dhufe jechuudha tuunni Baa. Hubadhu yoo ilaallu miseensi tokko kan tuuta A keessa jiru garuu tuuta Baa keessa kan hin jirre yoo ta'e
tuunni A cita tuuta B miti jedhamaa jedha. Maal jedhaa? Miseensi tokko kan tuuta A keessa jiru, miseensi tokko kan tuuta A keessa jiru garuu tuuta B keessa kan hin jirre yoo ta'e, tuunni A jechuudha cita tuuta B miti jedhamaa jedha. Fakkeenya haa fudhannu. Tuuta A fudhannu. Tuunni A maal haa jennu? Tuuta Aatiin tokko, lama, caa haa jennu. Caa haa jennu. Tuuta Aati kun. Tuuta Baatiin jechuudha. Tokko, lama, sadii, A, B haa jennu. Egaa asirratti miseensi tokko kan tuuta A jedha. Miseensi tokko kan tuuta A keessa jiru garuu tuuta B keessa kan hin jirre yoo ta'e, tuunni A cita tuuta B miti jedhamaa jedha. Kanaafuu miseensi tuuta A tokko eenyudha? Caadha. Garuu tuuta eenyu keessatti hin argamu? Tuuta eenyu keessatti hin argamu? Tuuta B keessatti hin argamu. Kanaafuu maal jennaani? Tuunni A cita tuuta B miti jennaan jechuudha. Caan as keessatti argamaa ree? B keessatti. Tuuta B keessatti argamaa? Caa ishiin kun jechuudha as keessatti argama? Waan hin jirreef. Kanaafuu maal jennaani? Tuunni A jechuudha. Tuunni A cita tuuta B miti jenna. Caa ishiin kun as keessa waan hin jirreef jechuudha. Mallattoon miti cita tuutaa mallattoo ishii kanadha jechuudha. Cita tuutaa erga barreessitanii maal gootu? Garaa ishiirra akkasitti murtu jechuudha. Akkuma miti miseensaa jechuudha. Miseensa jechuun ishii kana yoo ta'u, miti miseensaa immoo garaa ishiirra yoo murtan miti miseensaa ta'a jechuudha. Kanaafuu aan bifa kanaatiin jennee barreessinaadha. Kana jechuun tuunni A cita tuuta B miti jechuudha ishii kana jechuun. Tuutni kamiiyyuu cita tuuta mataa isaati. Tuuta A kamiifiyyuu aan cita tuuta Aati. Ishii kana hin dagatinaa. Tuunni kamiiyyuu cita tuuta mataa isaati. Kan mataa isaa ta'uu danda'a jechuudha. Cita tuuta mataa isaa ta'uu danda'a. Aan tuuta yoo ta'e jechuudha. Aan cita tuuta A ta'uu danda'a jechuudha. Baanis tuuta yoo ta'e, baan cita tuuta B ta'uu danda'a. Daan yoo tuuta ta'e, daan tuuta yoo ta'e jechuudha. Daan kun daan cita tuuta D ta'uu danda'a. Tuunni duwwaan cita tuuta hundaati. Kunis tuuta A kamiifiyyuu tuunni duwwaa cita tuuta Aati. Ifa isinii ta'a jechuudha. Fakkeenya isaa yeroo hojjennu na hordofaa. Baay'ina cita tuutaa kennameef argachuuf tooftaan gargaaru citoota tuutaa hunda tarreessuudha. Baay'ina cita tuutaa argachuudhaaf jechuudha. Asirratti aan fakkeenya 5ffaa kana ilaallu aan jechuudha. Tuunni isaa kanadha. Abbaa caadha. Baay'ina cita tuutaa A argachuuf cita tuuta A hundasaa tarreessuudha. Baay'ina cita tuutaa argachuuf jechuudha. Cita tuutaa A hunda tarreessuudha. Akkamiin tarreessinaa? Akkuma argitan A, B, C mallattoo ishii kanaa fayyadamnee jechuudha. Mallattoo ishii kanaa fayyadamuudhaan A, B, C
Abbaa as keessatti jechuudha. Acaa, bacaa, abacaa miseensa hunda isaa as keessaa ishee kana jechuudha. Akkasumallee tuuta duwwaa isaan kana tarreessina jechuudha. Meeqadha jechuudha? 8dha jechuudha. Baay'ina cita tuuta isaa meeqadha? 8dha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cita tuuta duwwaa faana meeqadha? 8dha jechuudha. Isaan kana ta'a. Tuunni miseensota 3 qabu cita tuutotaa 8 qabaa jedha. Tuunni miseensota 3 qabu miseensa meeqa qaba? 3 qaba. Kun akkuma argitan abbaa, caa 3 qaba. Cita tuutotaa isaa immoo meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. Kana jechuun 2 paaworii naa jechuudha. Naan kun meeqadha? Naan kun miseensa tuunni sun qabu nutti agarsiisa. Miseensi tuunni kun qabu meeqadha? 3 mitiire? 2 paaworii 3 jechuun immoo meeqadha? 8dha jechuudha. Foormulaa ishii kana fayyadamuu dandeessu. Kunis foormulaa mataa isaa qabaa jedha. Innis tuunni tokko baay'ina miseensaa naa yoo qabaate baay'ina cita tuutaa argachuuf immoo 2 paaworii naa qabaa jedha. Kana jechuun cita tuuta isaa barbaaduuf baay'ina cita tuuta isaa barbaaduuf 2 paaworii naa. Naan kun maallaa miseensa tuuticha keessatti argamuuti. Fakkeenyaaf cita tuuta fakkeenyaaf baa haa fudhannu. Baan 1, 2 haa jennu. Kana qofa haa barreessinu. Cita tuuta isaa baay'ina cita tuuta isaa kan tuuta baa kana barbaadu isiniin jedhe 2 paaworii meeqaati? 2 jettu. Maaliif as keessatti ishiin kun miseensa isaa naa bakka buute jechuudha ishiin kun. Naan immoo meeqadha? 2dha jechuudha. Naan 2dha. Kanaafuu meeqadha? 4. Baay'inni cita tuuta baa kanaa immoo meeqadha jechuudha? 4 jechuudha. Fakkeenyaaf 1, 2, 3 jedheeta yoo ta'e tuunni A jechuudha. Naan meeqadha? Naan 3 jechuudha. Kana jechuun 1, 2, 3 baay'ina miseensa achi keessa jiranii. Cita tuuta isaa cita tuuta A yoo barbaannu meeqa ta'a jechuudha? 8 ta'a. Kana jechuun 2 paaworii 3 jechuun meeqa jechuudha? Kana jechuun 2 baay'isuu 2 jechuudha. 2 baay'isuu 2 meeqa? 4. 4 baay'isuu 2 meeqadha? 8. Akkasitti kan isin barbaadan jechuudha. Kanaafuu aan cita tuuta 8 qaba jechuudha. Cita sirrii tuutaa. Citatti sirrii tuutaa immoo maal akka ta'e waliin ilaalla. A fi B'n tuutota ta'anii miseensonni tuuta B marti miseensa tuuta A yoo ta'an A fi B'n walqixa yoo hin taane B'n cita sirrii tuuta Aatii jedha. Kana jechuun fakkeenyaaf fudhannu. A fudhannu. Tuuta isaa maal haa jennu? A, B, A, B, C, D haa jennu. B immoo B, C haa jennu. Maal jedhaa? A fi B'n tuuta ta'anii A fi B'n tuuta ga'ama. A fi B'n tuuta ta'anii miseensonni tuuta B marti isaan kun jechuudha. Marti miseensa tuuta A yoo ta'anii fi kana jechuun B fi C'aan eessa keessa jiru? Tuuta A keessa jiru. Kanaafuu miseensonni tuuta B marti miseensa tuuta A yoo ta'an fi A fi B'n walqixa yoo hin taane A fi B'n walqixa miti ga'a.
Kana jechuun inni kun miseensa 4 qaba, inni kun miseensa 2 qaba. Yoo wal qixa hin taane ba'aan qixa sirrii tuuta Aati jedha. Ba'aan qixa sirrii tuuta Aati. Kanaafuu maal jennaan baadhaan jechuudha. Ba'aan qixa sirrii tuuta Aatii jenna jechuudha. Amma isa kanaan maal jenna? Ba'aan qixa sirrii tuuta Aati jennaani. Yookiin ba'aan qixa xiqqaa tuuta Aati jedhama jedha. Yookiin immoo baadhaan maal jenna? Ba'aan qixa xiqqaa tuuta Aati jennaan jechuudha. Akkuma amman isinitti hime. Mallattoon qixa sirrii yookiin immoo maal jettanii dubbistu kana? Qixa sirrii yookiin immoo qixa xiqqaa jettaniiti kan isin dubbistan. Ishiin kun immoo mallattoo ishii kanaati. Kan qixa tuutaa maal jennaa? Mallattoo ishii kana barreessinee jala kan murruudha. Inni kun immoo qixa sirrii yookiin immoo qixa xiqqaa inni jennu immoo ishii kana qofa akkasiin fayyadamna jechuudha. Kanaafuu ba'aan qixa xiqqaa Aati jennee dubbifna ishii kana yookiin immoo qixa sirrii ba'aan qixa sirrii Aati jennee dubbifna jechuudha. Mallattoon miti qixa sirrii tuutaa ishii kanadha. Maal gootu? Garaa isheerra akkasiin murtu jechuudha. Kanaafuu ba'aan miti qixa sirrii tuuta Aati jennee dubbifna jechuudha. Aati jennee dubbifna. Tuunni tokko ofii isaatiif qixa sirrii tuutaa ta'uu hin danda'u. Ishii kana hin dagatina. Tuunni tokko ofii isaatiif qixa sirrii tuutaa ta'uu hin danda'u. Kana jechuun fakkeenyaaf A haa fudhannu. A maal jedhee haa fudhadhu? Tuuta A. A, B, C jennee haa fudhannu tuuta isaa. Abbaa caa daa jennee haa fudhannu. Abbaa caa daa jennee haa fudhannu. Kun egaa tuuta Aati. Kanaafuu Aan jechuudha qixa sirrii A ta'uu hin danda'u jechuudha. Kana tasumaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Garuu qixa tuutaa ta'uu danda'a. Qixa tuutaa ta'uu danda'a. Garuu qixa sirrii ta'uu hin danda'u. Maaliif jechuudha? Asirratti qixa tuuta sirrii jechuun egaa A fi asirratti akkuma dura isinitti hime A fi Baan wal qixa yoo hin taanedha. Wal qixa yoo hin taane jedheera. Wal qixa ta'uu hin qaban jechuudha. Kana jechuun mataa isaatiif ta'eera taanaan wal qixadha jechuudha miseensa achi keessaa. Kun immoo mataa isaatiif ta'eera taanaan wal qixa taanaan qixa sirrii miti jechuudha. Miseensa achi keessaa wal qixa waan ta'eef jechuudha. Qixa sirrii ta'uu hin danda'u. Qixa tuutaa ta'uu danda'a malee qixa sirrii tuuta sanaa ta'uu hin danda'u jechuudha mataa isaatiif. Kanaafuu tuunni tokko ofii isaatiif qixa sirrii tuutaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Tuunni duwwaa ofii isaa irraan kan hafe tuutota hundaaf qixa sirrii tuutaatii. Maal jedhaa? Tuunni duwwaan ofii isaa irraan kan hafe tuutota hundaaf qixa sirrii tuutaati. Ishii kanas hin dagatina. Mee akka ifa isinii ta'uuf fakkeenya jaaffaa kan haa ilaallu. Asirratti Aan jechuudha. Tuunni A kana nuu kennee jira. Baan immoo kana yoo ta'u Baan jechuudha. Qixa sirrii tuuta Aati. Baan qixa sirrii tuuta Aati. Kana asirratti waliin ilaalleeti turre. Hubadhuu kanarratti jechuudha. Asirratti A fi Baan tuutota ta'anii miseensonni tuuta Baa marti miseensa tuuta A yoo ta'an fi A fi Baan wal qixa yoo hin taane Baan qixa sirrii tuuta Aati. Kanaafuu asitti Baan
cita sirrii tuuta aati jechuudha. Maaliifii aa fi baan tuutotadha. Baan immoo miseensi tuuta baa marti isaa jechuudha as keessatti argamu. Tuuta aa keessatti argamu marti isaanii jechuudha. Hundi isaaniiyyuu eessa keessatti argamu? Tuuta aa keessatti argamu. Yeroo kana maal ta'a jechuudha? Tuunni aa fi tuunni baa immoo wal qixa miti. Kana jechuun miseensi tuuta aa fi miseensi tuuta baa wal qixa miti. Yeroo kana maal jennaan? Baan cita sirrii tuuta aati jenna jechuudha. Baan cita sirrii tuuta aati jechuudhaaf maal ta'uu qaba jechuudha? Aa fi baani tuutadha. Miseensi baa marti isaa eessa keessa jiraachuu qaba? Aa keessa jiraachuu qaba. Akkasumallee aa fi baan miseensi aa fi baa wal qixa ta'uu hin qabu jechuudha. Yeroo kana maal jennaa? Baan cita sirrii tuuta aati jennaan jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Yeroo dubbifamu baan cita sirrii tuuta aati yeroo dubbifamu ishiin kun jechuudha yeroo dubbifamu baan cita sirrii tuuta aati jenna jechuudha. Yeroo dubbifamu immoo inni kun immoo yeroo dubbifamu jechuudha. Aan miti cita sirrii tuuta baati. Aan miti ishiin kun jechuudha. Maal gootu? Ishii kana garaa ishiirra akkas murtu jechuudha. Akkuma miti miseensaa jechuudha. Akkuma miti miseensaa yeroo barreessitan maal gootu? Akkasiin barreessitanii garaa ishiirra akkas murtu miti. Kanas miti cita sirrii tuuta jechuudhaafis ishii kana maal gootu? Garaa ishiirra akkas murtu jechuudha. Yeroo kana maal jettanii dubbistu? Ishii kana aan miti cita sirrii tuutaati jennee dubbifna jechuudha. Yoo xiqqaate miseensi tokko aa keessa kan jiru baa keessa kan hin jirre jira jechuudha. Kana fakkeenyaan yoo ilaallu miseensa aa yoo barreessinu 1 2 caa haa jennu. Baa immoo maal haa jennu? 1 2 3 baa haa jennu. Egaa miseensi maal jedha? Yoo xiqqaate miseensi tokko aa keessa kan jiru baa keessa kan hin jirre jira jechuudha. Eenyudhaanni? Aa keessa jira, baa keessa immoo hin jiru jechuudha. Aa keessa kan jiru eenyudha? Baa keessa kan hin jirre eenyudha? Caadha jechuudha. Yeroo kana maal jennaa? Aan miti cita sirrii tuuta baati jenna jechuudha. Aan miti cita sirrii tuuta baati jenna. Yeroo barreessinu akkamiin barreessina? Aan miti cita sirrii tuuta baati jenna jechuudha. Bifa kanaatiin barreessina yeroo barreessinu. Baan cita tuuta aa fi baan wal qixa miti yoo ta'e baan cita sirrii tuuta aa yeroo hunda dhugaadha jedha. Maanni baan cita tuuta aa fi baan wal qixa miti yoo ta'e baan cita sirrii tuuta aa yeroo hunda dhugaa ta'a. Ishii kanas hin dagatiina. Fakkeenya 7ffaa immoo ilaallu. Egaa tuunni aa kana nuu kennee jira. Xaa yaa zaa nuu kennee jira. Yoo ta'e cinni sirrii tuuta kanaa isaan kana ta'a. Eenyu? Xaa yaa zaa. Xaa yaa zaa yaa xaa fi tuuta duwwaadha. Kunis baay'inni isaa 7 ta'a. Baay'inni isaa 7 ta'a jechuudha.
baay'ina miseensota tuuta kanaa naa yoo ta'e baay'inni cita sirrii tuutichaa 2 paaworii naa hir'isuu 1 ta'a jedha. Asirratti cita sirrii tuutaati. Baay'ina cita sirrii tuutaati kan nuti barbaannu. Malee cita tuutaa miti. Cita sirrii barbaanna malee cita tuutaa miti. Cita tuutaa yeroo barbaannu cita tuutaa to the power of n dha. Kana jechuun 2 paaworii naa ta'a. Yeroo maal barbaannu? Yeroo cita tuutaa barbaannu. Cita sirrii yeroo barbaannu immoo 2 paaworii naa hir'isuu 1ti. Dura asitti isinitti himeen jira. Foormulaa isaa jechuudha. Asirratti kunoo baay'ina cita tuutaa yeroo barbaaddan kunooti 2 paaworii naati. Garuu cita sirrii baay'ina cita sirrii yeroo barbaaddan immoo 2 paaworii naa hir'isuu 1ti. Fakkeenyaaf asitti kun meeqa qaba? 3 qaba. Kanaafuu naan maal egaa baay'ina maaliiti? Naan baay'ina miseensichaati. Naan baay'ina miseensichaa bakka bu'a. Kanaafuu baay'inni miseensa kanaa meeqadha? 3. 2 paaworii 3 hir'isuu 1. 2 paaworii 3 jechuun meeqadha? 8. Kana jechuun 2 paaworii 3 hir'isuu 1 jechuun 2 paaworii 3 meeqa? 8. 8 hir'isuu 1 meeqa? Meeqa ta'a jechuudha? Walqixa 7 argannaa jechuudha. Fakkeenya armaan olirraa naan walqixa 3 waan ta'eef baay'inni cita sirrii yookiin immoo cita xiqqaa tuutichaa maal ta'a? 2 paaworii 3 hir'isuu 1 walqixa 8 hir'isuu 1 ta'a jechuudha. Walqixa meeqadha? 7 arganna. Viidiyoo itti aanuun Gilgaalaa 1.3 waliin ilaallaa. Bakka gaaffii isinitti ta'e haga amma baranne kana keessatti koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Chaanaalii kanaaf warreen haarawaa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Sabiskiraayib gochuun isin fayyada jechuudha. Yeroo viidiyoo haaraa gad lakkifamutti chaanaalii kanarratti isin beeksisa jechuudha.